maallaqa immoo yoo ta'e isatu keessa baase exchange godhee edegalgala yeroo rafu levelii 16 jira arra garuu yeroo nama 26 jira kanas maaliin godhanii kan itti baafate sin beekon levelii 26 jira exchange godhee maallaqa keessa fudhate guyyaa borii immoo maallaqa itti baafte san wallahi rabbi sin dhiisu maallaqa Itoophiyaa 500 ta'u 400 ta'u baafattee jirta waan kan nu kaadduun qabdu kalas dhumateera guyyaa borii sirkaa fudhadhu itu guyyaa borii guyyatti gaafa rabbiin jechuudha ashaada jechuufillee Allahu akbar jechuufillee ashaada naan deebisin Oromoo wanti dhibanillee dhibeera ganama yeroon koo levelii 26 jira namni akkaanti keessa galee jira ati gaafumayyuu yaani achi si baasan sana iddoo badoo sana si baasan lakkoofsa nama hedduu si ergaa ture lokachin nama hedduutti ergaa turte gaafa namni keessa galee moo itti inni dubbannaan keessa galee ilaaliyan gaafa galee keessa galee ilaalu viidiyoo qulfiirra kaayuu fixeera yeroon koo viidiyoon san qulfiirra viidiyoon ni gadhiisa kanas maallaqa sana immoo nyaatamera kalas maallaqa anatu nyaatamera akkoo miti rabbiin gaafa si mokkoru immoo ol si kaasuu fi warri kaan immoo dhiisa rabbu maayilaa buleetti qabaatan guyyaa sana ani kan na dhibu sakkal jedhamarra no isa miti ani jechuun ana hangaafinatti ta'e amma sila maallaqa akka keessaa qabdu beektaa ati akkamitti maallaqa kee aga yoona akkamitti keessaa hin baafne anamma dhaggeeffadhu jechuutti namatti maakii fi asiliifatti dabalee nani yoo takka taphadhuti gidduu kana sii baafna nan jedhan gaafa sana maakiin isaa wartee jirti bar wallahi isa wartee jirti mee keessa nagashitti imteetti mana sitti isa wartee jirti jechuudha maallaqan keessa jiru eeggasii meeqan itti taphadhu beekta kanaan masiiriyyuu qurxummii meeqan akkan itti ergasiiyyuu wallahi laazim isa isummaa miti bar nyaatamera akkaanti qabu jiti deeffadheera utuu mucaa akkaantiin kasaa ta'e deeffachuu hin danda'u deeffadheera kanaan dura mucaan sun si jalaa baafatee turre qoe si jalaa baafatee miti kanaan dura kan durgeemii taphataa turte silaa namtichi sun si jalaa baafatee ture erga dhufte dura inni baafanne jedhi inni baafanne jedhi risiitii ergee keessa galee itti dubbate ergasii erge miti risiitii erga nuun tiktook irratti dubbatnee tiktook irratti hate haasoftee innaan fidee risiitii sitti erge miti dura callisee jechuun baaseera akkas godheera akkana godheera siin hin jenne si galee so akkaawuntiin kee seeftii akka hin taane hin beekta ati immoo tapha kana amma fakkeenyaaf hin beekta maaliif akka taphatte si galee fakkeenyaaf amma kaayyoodhaaf taphatte maaliif akka taphatte tapha kana hin beekta ofii mataa keeti mitiire so kanaan dhaggeeffadhu xiqqishuu waan sitti mate xiqqishuu dhaggeeffadhu isa utuma haasaa keessan dheeratilla taphadhee irraa bu'e ajandaa mayyuu dhiisna oomee gababs taphadhee marraa bu'eetiin maakillee na dawwalte mee hanga taphatte kana jetti kuno ishi bakka gidduu kanatti taphadhu si baafnaatti achiin qeeroon immoo si nama hojii isaa hojjettuudha nama waan akkasillee baasuullee irraa beekuu miti si galee achumaan jarrumti kun naafa baasan maakiin fayyadatan jarri immoo wallahi silin fayyadanii arganiiru si baafnaatti ishi bakka itti taphadhu danii na dhiise achi booddee immoo naa gaafatee ture beektaa qaama kan koo qeeroon si hanga ittiin ultinee tattaafatee jarri hin baasee naa gaafannaan namichi kaan sin nan goone gastii kee buusi akkasitti malee hin ergamu biiftuu gastii keessa kana yoo buuste malee namni biraa nama gashuu miti na dhaggeeffadha itti na dhiiftu yuusin na dhaggeeffadha achiin gastii rabuu heroo ka'u inni immoo maal godhe hanga intunii sana bira dhaabbateetu jara imbaasii na gaafate imbaasiin konkommoo namichi kaansir singoone tanan biyya galuu hin dandeessu waraqata hojjetachuu hin dandeessu si galee achumaan innis maallaqan kee walitti qabadhuuti yoo si mijeessinaa naan jedhe okay dheetan anis waan silkii keessatti maal taaree hanquba qabaarees akkasii sanammi yaanii akka hin diina qabu yoo ofiin beekaareen hundinuu badha akkuma yaanii afaan innatti haasa'uu sanaan seeyaa quba qabaaree achumaan ishataa ooleenin yeroo dhuma takkatti taphadinaaf baasti bakkaan waraqanni koo kunis rakkisee dhadhee waa'ee waraqataa irra hin jira bara namichi waan kaan sinnan gooneef biyyan galallee jennaan biyya galuu hin dandeessu namichi waan waraqata koo waan kaan sinnan gooneef uumaan jenna akka waan ganaa na barbaadutti jira waan ta'eef namichi saniifuu tuman ka'ee qabameeyyuu namichatti dawwalame yookaan namichi waamamuudha malee biyya galuu hin danda'u waraqata dalagatuu hin danda'u. Ancinqii kanarra jira malee wallaahi isaa akkaantiin qo'atamee akkas ta'u minamni irra hin jiru. Amma garuu waa hundaafuu takka waraqata dalagatuu hin danda'u. Sila ganamaa bar. Dhokattee mana rabaa galtee dagalchuu hin dandeessa. Ammayyuu dalagadhee jechuudha. Nafoos yookiin immoo jechuudha. Itti nagamisi taphanii waa tokko galii. Amma waraqata dalagatuu hin dandeessa. Garuu sila ganama itti seenji godhamuunsaa. Leebilii 16 irra yeroo akkaantii xiqqaadha mana maakii ture. Ammoo mareef godhe jechuudha jechuudha. Sila ganama jira luki wantoonni isaallee sawwaree jira siifin dabalee sitti agarsiisee barbaade. Kanaafiyyuu amma walumaa galatti dhumatee jira haasaallee miniqisseellee ijoo haasama jammaraa dhaggeeffadha. Ijoo inni namni haaree dubbatu sawwartanii ittiin fiigatinaati dhumatee jira. Akkaawuntii kos deeffadheen jira kan beella. Maallaqa immoo ekkesseenji godheera. Ekkesseenji maal irratti gochuu isaa bartee hojjettan immoo kunoo levelii 16 kayeetiin inni ganama ka'u levelii 26 irra jira. Dhumatee jira jechuudha. Ani dengade waan tapha walitti qabataan jira. Achi siqee sii baafna naan jedhee turani Dr. Siliinfaan jechuudha ishee dheeruman dhiisu. Inni keessa gadi galu exchange godhamee jira akkuma jiru.
Riisitiin atti erga baante karaa WhatsAppitti. Kana innan baafadhe keessaa baafadhee raayyuu naan jedhe. Maaliif waan hin beekne yaani daa'iman kanaa miti bara. Riisitii maalii jedhee ati eenyudha itti dawwale deebisee na buloo jechuudha. Lakkoofsa dhuma 36 jechuudha. Lakkoofsa Itoophiyaa dhuma 36. Lakkoofsa nama maaltu sirratti na himsiisa. Na buloo dhiisee 500 keessaa baafadhe shinaan jedhe. Sobee isaatu nama natti ergaara jechuudha. Ambar waa quban qabu. Akka nama natti ergaarus akka maal taarus quban qabu. Mucaa kana hoote ammoo silkii tittoo koo duraati irratti wal beekna malee kana miti. Waan sinii galuu qabu. Namni ergi iddoo namaa gahee barbaadee nama miidhuudhaan nama barbaadu hin ta'u. Namni iddii guddachuudha kahee nama barbaadee naa sinii galee. TikTok duraarratti kan wal beenu garuu gastii namaarra sin dhaqu argitanii gastii maakiirran dhaqa kan hin dhaqu jechuutti argitu yeroo achi dhaqu immoo sa'aatii qabaadee dubbachuun dhaquun muyitiin irratti qabu jechuudha nan hubattan muyitiin irratti qabdu waan isinii galuu qabu tokkoffaa irratti sababa kan kun nama akka ilma isaatti nadaalee rabbii jechaan nyaachisee nama baasullee arrabsuun qabdan tokkodha mucaa kan ammoo yoo ta'e akka inni keessa gale akka inni maal ta'ettan kottaa nagaafaddaa keessa yoo feetan nagaafaddaa isiniif hin deebisa itti aansuma maallaqa kan hin dhabe anaa kan arrabsamu anaa dhiisaa maallaqa kan kodhabeeraa dhiisaa bakka ana raadlee gadi bu'aatii dhiisa mallaqan kullee dhabeera kalas akkaantii komo deeffadheen jedhu utuu akkaantiin kasaatee ofiisaatiin haabane dhugum namni kisseen jedhu namni maallaqa kana baafate immoo iluu gaafadhaa iluun argeera jechuudha mucaan oomaanii jireettanii oomaaniidha iddoon baafame sunis namni kisseen godhe oomaaniidha jechuudha isatu baafate maallaqa 1,400 1,500 isa ta'uu jechuudha garuu namni natti dawwale 1,500 naan jedhe jechuudha maaliifan ani gaafsan waan ajandaa kana inni ofiin argineef ammallee sidaan irraa baasa galeessa ajandaan harkan jiru inni dawwalame lakkoofsi kun eenyu dheetiin kaase lakkoofsa Itoophiyaati wanti an kaaseef immoo haati konfaan lakkoofsa ijoolleetti nattee naa dawwalti sinii galee achumaan hin kaase sinii galee kaaseetan iyyuu eenyu atiin jedhaniin ana jedhe akkaantiin keessa kan jiruumi ana kan fuudhee naan jedhe sagalee isaa immoo sagalee kee ruumti sin jettanu kana miti maanniin jedhaniin viidiyoo waraabame kee jala gadhifame akkaantiin kun kan malitinaan akkaantii kan kee nama iimeelii kee beekutu natti mee jira yoo tollu baaftee bakka wajjin hin beekamte argan yoo tolla baaste siif hin deebisa akkaantii kee naan jedhe anu nan deeffadha akkaantii dhiisin jedheen koo ta'uu nan beeka deeffachuu nan beeka waan ta'eef deeffadheen jira sinigalee kun iyyuu gootummaadha deeffadheen jira fudhatan tettaniin tunattuu deeffadheen jira sinigalee rakkoon tokko iyyuu hin jiru akkaantii baga deeffadhe maallaqa immoo baga keessaa baafattan baga isin gootanis garuu ani waan mucichi naan jedhamu gastii maakirratti dubbadheere sobduu waa isinitti fakkaatu namichi 500 hin baafadhe naan jedhe riisitiin natti erge riisitii kan duraanii wayii riisitii sagalma maal natti erge riisitii sana yeroo isa warachuudha yeroo na deebi'u gastii irratti hin jiru yaani ani sammuun iyyuu na dalagaa hin jiru waan ta'eef inni iyyuu na bulookeera jechuudha lakkoofsa isaa immoo qeeroon illee mana hin jiru ittiin kennaa inni ilaala sibira singa'amaa sabarishi waan goyoon hin qabdu akkaantii hootee immoo eegee akkaantiin keessan ta'e deeffadhaaree ala kana seertanii akkamittiin deeffadheen ala mana mallaa fi biraan jira akkamittiin deeffadha tuukoo ta'uu dhiise tuwaan harka kootiin hin banatiin akkamittiin deeffadha maa sobdisiin duuba isa iyyuu immoo hundi keessan iyyuu jechuudha kaleessa iddoo rakkina yeroo hin jiru namni biyya kootiin dheena waan hin jiru rakkattuu hin qabnu nuyi rakkattuu hin qabne ta'anii nagataa turtan hadda garuu bakka namaa yeroo hin gahu isiin keenya jettan hundi keessan gabbaatanii akka namaatti ilaalamee jennaan jechuudha. Saniif iyyuu kana safraa dhiisa utuu kan koo ta'uu dhiise utuu gurbichi naabanii utuu waan ajandaadhaati akkamittiin deeffadharee namutu lubbuu keessa yeroo ajandaan barbaadu bar maallaqa baafame immoo iluun argee jira kun akka namni na jalaa keessan jiru argee jira inni iyyuu profaayilii kaatee gastii banatee jira sinni galee gaafaddaan iyyuu dhaqaati ani waan keessan jiru waan baafatan illee waan irraa wanti illee hin beeku wallaahi kun amma kanaan tabbadhee deemin qeeroo agarsiisa ta'u lamee waan akkasii kan waan misin jarga shuu minaamini kan maaloo ajandaa oromoo kan keessa illee hin jiru rabbumata ajandaadhaan tuuganda namaan tuqetu ilma namaan rabsin ajandaa godhee rabbasiin nagahe malee ani waa'ee namaas hin jiru ajandaas baafataa hin jiru kan rabbi garaa garuu machu wallahi laazim guyyatti borii utuu asa barbaannu rabbiin asa keenya nu dhawu utuu harkaan huccuu barbaannu harki keenya nu dhawu guyyaa borii sirkaa fudhadha maallaqan ko kuma dhibba shan isa ta'u kuma dhibba furii isa ta'u guyyaa borii san sirkaa fudhadha utuu taala kana oofnaan jette bagana akaawuntii koo deeffadhe malee sirkaan fudhadha wallahi laazim guyyaa borii ati abbaa barbaaddee yoo ta'e maal nagashana guyyaa borii sana naa kennita ishee ani garuu hadda jechuudha akkuma jarri galatooma hundi keessa warri na laftan na gorsisan akkuma ammaa kana ani kufus yoo namni kufuu koo yaades hin kufullee waan tokko illee hin ta'u isin galee isiin dura jechuudha ofitti murteessan illee yusuf ofirraa yaa rabbi naa dhiiseera na jajjabeessitan akkaawuntii yoo ta'e kun argitanu kuma 80 jira kun banadhee homaa rakkoo miti haaluma tokko beekamuudha malee abbaa barbaadee dhufee fooloo si godha biifti garummaa haqa kan koo wallahi laazim isi erga silaatti taa'ee boo'aa riyyuun hin dhiise bakka inni dhaabadhee ragaa haqa kan koo ammoo guyyaa boriin sirkaa fudhadha baga keessa baafatte baga ekiseen jigootes rakkoo miti. Sini galee saniif iyyuu isin jechuun nama jechuudha utuu si waan beekanaan jettanu sinin jaalladhee jaalallaan ibsaa ture jechuudha dheengaddas jechuudha wallahi callee abbaa galaa fudhadheetiin kabajaa keessaniitiin kaamera jala sin jalaa dabe sababni isaa hojjarri iyyuu naarrabsaa raawwangauna kuma dhibba tokkoon oromoo si jala teessee akkamittiin iyyuu akkas taatanaan jedhan jenna beekaa kabajaa keessan hedheetin maaluma jedhee uffadhee galatooma hedheen mijaamaa uffadhee dhufee galatooma sinin jedhe gaafa san sini galee ambaratu nama kabajaa bira jiraachuu dhiisee nama dhimma miidiyaa hin qabne nama dhimma ajandaa hin qabne nama hojii isaa bichiidhaaf tattaafatu bira utuu jiraachuu dhiisee bira irra du'ee hin jira ganna baaseen ajjeesaa bar utuu akka isinii ta'e namni ammana isaa jiru kan
Namuma mana isaa jiru kana kabajaati waan sanitti balleessi iyyuu narraa gadi bu'aa bakka. Maallaqa koo nyaatame anatu nyaatame dhiisa. Maallaqa kun wallaahi maqaa rabbi guyyaa borii sirkaa fudhadhe. Tuuti naa deebistee hin barbaadu. Akkaawuntii koo deeffadheera. Akkaawuntii to'an banachuu dhiisee deeffachuu hin danda'u bar. Abbaan abbaatti deebita abbaan akkaawuntii silaa deeffachuu hin danda'u deeffadheera kalas. Yoo ammas fudhachuu barbaade iyyuu keessa galii fudhadhu. Wallaahi lazim fudhadhu. Ana wootee kunoo banadheen qabu kunoo kunkaan kooti kunoo uuftuu lammaffaa kunoo. Singaroo jechuudha wallaahi lazim nama hinnan kaleessa iddoo rakka dhisanatti xaalli gootanii nagattani hadha immoo ani iddoo namatti argamna ani feemmasota Oromoo kana biratti argamee jennaani mucattiin biyya kee kaaddee biyya koo kaaddee minikkisee yoo Oromoo ta'uu dhiise iyyuu maali kaleessa Oromoon kadhattuun qabdu naan jettee naarabsaa turtanii bar har'a immoo akkaawuntiin harkaa fudhachuudha tattaafatanii guruuppiidhaan oomaan fudhanne ka deeffadhe ka waan ta'uuf abbaatti hin deebisa ni galee abbaa haqqi hin deebisa maallaqa immoo baankii qabdu irratti dabarfatu maallaqa deeffachuu hin danda'u. Ekkaseen gootanii deebirii naa guddistan kanas levelii kudha jaarran ture ganama gan silaa yeroon ka'u yeroo mana nama jooyin godhu irra keessatti mul'adda. Bakka ilmaan neerii malee ofirratti iyyuu kanas dhumateera narraa gadi bu'aa muka geetti qottoon dhibbatte haati koo yoo namni ajanda gaafa ta'u si jajjabeessaa ol guddattaa birqii miti akkaawuntii deeffachuu kootutti immoo gootummaadha ishee waan kan koochuu maallaqoota immoo maallaqa hojjedheen fidaa fi hanqabu hojjedheen qaba tu maallaqa irra 500 fudhatte kana jechuudha ji'a shanitti yoon mana dalagaa gadeen deeffan xiqqeedha immoo ittiin acaasitan malee waa tokko gandan buusne isin akkaawuntii yoo ta'e immoo utuu kan kee ta'e akkamittiin deeffadhadhee akkaawuntiin erga kee ta'e erga kan kooti akkaawuntiin ana baneetti kenne wal jaallanna dura ol beennette maaf hin deeffanne dala kan maaf hin deeffadhadhee waan koo yoo barbaadde innati irra teessee waan dagalee haasaa turte iyyuu bara mokkorataan ture barraasi baaseen argine maaliif waan ofii namni faana deema bara tuu kan kee ta'e maafan si faana deema eessi erga kan kee ta'e inna akkaawuntii 2000 beekatte inna 2000 sana maaliif daree dhengadee taphannan maallaqaaf dhufte fudhatte maaniree homaa tokko illee wallahi lazim Oromoo warree jechuudha taaptaappii kaatanii guyyaa gaafsanii na bira dhaabbatan soorii wallahi I love you galetoo maashii hundi keessan iyyuu haqam moote rakkoo miti kalas guyyaa borii namni miidhame wallahi lazim ati kaafiras tahii musliimas ta'e akka barbaade amantii kee maal ta'e yoo miidhamte guyyaa borii sana sii kaffala wallahi guyyaa borii sana homaa rakkoon tokko illee hin jiru guyyaa borii sirkaa fudhadha ishii galatoon obboleessa kee abbaa barbaadni yoo ta'u maal lagalchi guruuppiidhaan jirtanii gastii barattanii iyyuu ragaan baana duruu wal beekani jarra akkasii bar imeelii walirraa qabu takkaan afuuka guruuppiin keessan sinditti namni nama tokkotti gaafa duutan rabbiin immoo ol kaasa wallahi lazim nama tokkotti gaafa sin duutan rabbiin ol nama kaasa malee gannaman kaasu suni galee gaafa sana sootee Quftu Maltuu nama bita kun jala turtanii taaptaaf nu gootanii abaaboo nu kennatanii waa walitti qabadde kanalleen ilmoo namaan na nyaate kalas rabbitti si kenna dheeraa rabbitti si kenna namni immoo jechuudha rabbii yoo salaatu dhifte yoo maal yoo taate rabbitti waan nama kennatte gassin qabu rabbitti si kenna dheera guyyaa boriiti waliin dhiibnu akkaawuntii komoo deeffadheen jira waan guyyaa tokko fuute jechuudha mucaa yoo ta'e immoo kan inni keessaa baafate sila gadama argeera iluun barreeffamee jira maaliif yeroo inni baafatillee biyya inni irraa baafatillee oomaan jireettan miti oomaan yookiin nishaas jira baga baafatte kalas dhumateera akkaawuntii yoo ta'e immoo kan nama meeqa taatamee deebifama yoo kan kee ta'e deeffachuu hin dandeessa koo ta'eef hin deeffadhe gaa kunoo dhumateera shi gootummaadha akkaawuntii koo deeffachuu hin ijuu sini galee kanaaf iyyuu isin gaafa koomentii viidiyoo minaamii namni waan barbaade yoo isin jedhe si guddisa malee gassin qabu si guddisa wallaahi nargisan doktara Silimaa kirraa barumsa yunan baradha akkuma keessan na gorsitan naaf jiraadha ishii sin lamman wallaahi laazim itti aansun immoo naman bira jiru kana awwiidha qeerroo rakkaasati kabajaanii akka barbaadan bakka barbaadan dhaabbatan waa'ee ajandaa miti isaan lafarratti hojii isaanii hojjetatu malee waa'ee ajandaa dhimma tiitu kirraan qaban adda barbaadetti waan ta'e sababa kon arrabsinaani kalas rabbi acha mana jaraana kaawwatan malee waa'ee ajandaa irraa qaban qaban isaan adda barbaadetti waan ta'e arrabsin oo barbaadde ani sephee ta'e mana kee dhufu malee ana waa mina arrabsi mana maatiin unatti dawallaan inni iyyuu yeroo ajaa siintuneettu akka malee mana namaa irra deemee udduu keessan si wajjin irraa isaan oollaan wallaahi laazim akka watti ragaadhaati ta'a maatii mogatiin haadha awwiidhaan maatii akka haadha kootitti ilaali qeerroodhaa fi asillee immoo jechuudha wallaahi laazim akka abbaa kootitti ilaali isaaniin qabaadheef nu amma as ga'ee jira Oromoo wajjin kalas dhumateera shi oma tokkollee noona arrabsite yoo maal nu barbaadde ajandaa nutti fiduu fi mucattiin ajandaa feeti warri jettan immoo tasgabbaa ragaa jedhaa nama hubadhaa namni nyaatan dhuga miira qaba oo ajandaa akkaawuntiin harkaa fudhate mana malaa bittiin galee caffaraa ture amma moo deeffadde ka eessa dhifaree bagan deeffadde ka gootummaa kooti kun iyyuu jettiin qabsatte miniqqiste ofittiin qabsaa jireenya koon bilisoomsa baate sila gattaa hin himaan targadhe himaan koo laaluu fi dhuftanii hin boo'u laakshiftii waama tokko illee hin boo'u himaan na qabuu dhiisee siin turu waa ofitti murteessuu dhiiseen jira na jajjabeessitanii iyyuu galatooma diina qabaachuuf si jajjabeessaa bara na dubartii jabduu jechuun Quftuudha barumsa baradhu yoo si ta'e ani iyyuu maakii irraan baradheeti waa meeqattaniin amma isin miidiyaa kanarratti hawwii kana iyyuu jechuudha waan isin jedhanii turtan akkasiin irraa turte waa'ee gargaarsa namni si faana isi caalee gargaarame iyyuu hin jiru isa iyyuu dhiiste hanga ofii hojjette isii raayyuu barumsa meeqan baradhe qaamaan isiin bira jiru kana irrayyuu wallaahi laazim tutti duulamu utuu hanga lubbuutti diina qabdu jechuudha
namni diina qabaachuun of sin jajjabeessa malee gasin qabu. Akkaantiin boote immoo deeffadhee jira. Maallaqoote immoo ekseesni godhameera. Levelii koo gattu kaa ilaala. Levelii 16 turre eenyuun push godhee beeka. Eenyuun kun kennee beeka. Argitanii ekseesni godhee levelii koos naa guddisee jira. Galatoo balisa kiyya. Guyyaa borii sana immoo waliin dhimmi guyyattii borii sana. Guyyattii borii sana guyyattii gaafa ashaadaa afaan dadhabbii sana beektaa. Iyyuu waa sinirraa nan qisne maallaqa koon dhabee mi'a. Akkaantii koon dhabee miyyoon dhabees. Maasaa kun nama tuqtusin. Kaleessa yeroo badoo sana keessa jiru dhaggeeffadhaame rabbii jedhaati rabbii sin uumeedhaati inni badoo sana keessa jiru namni qubana qabu jiraame namni tokkittiin maal akkasittiin bulokeettii guutanaan jedhu jira maaf akkasittiin bakka keessatti akka dhiiraatti kobzii dhabbunaan jiraatanaan jedhu jira rabbii jedhaati namni naan jedhe jira hin jiru arra bakka namaa geenyaan akkaantiin harkaa fudhachuudha birrii keessaa baafachuudha tattaafatan birrii baafattan kalas dhumate Deeffadhee jira itti aansu noo arra bakka namaa gahee jennaan mucattiin biyya keenya nuko addee milikiseedha maaloodha abbaan si akkasii bakka akkasiittiin beekaatan adda bakka namaa geenyaan kaleessa galuu rakkii kadhattu akkasii hin qabnu rakkattu akkasii hin qabnu si akka dhiiraaf goote akkasittiin daladu kan hin qabnu jechaa turtan arra immoo isaa baatan ishii rabbi jedhate arra isaa baatan uummanni maal ta'e boo isin miira namaa eegaa malee gaafa namni dubbatu ganna utuun adda wallaahi tun keessi kan qulqulluu ta'uu dhiisee jechuudha ganda namaa tuqee ilma namaa arrabsaa irraa dhiyaarraas hin gawwan miira namaa hubadhaa malee gaa'is Namni gaafa ajandaa zooree ajandaa deemu wallahi laazima ol guddata malee gadi hin xiqqatu tokkoffaa irratti waa tokko kabaja guddaa isaa isinii himu wallahi namni qeerroon kun jechuudha kabajaaf jaalala mucaan kun yoo ani haarii akka waan hiriyaa kotee itti dubbadheelleen obsee seeraan boru akkamiin ta'a biyya ormaan jiraatee rabbii jecha obbukkeen akaa kana sababa kan koo hin tuqinaan itti aansuudhaan amma laqa dhabus tiittokii dhabus birqii miti sababa kan koo hin tuqinaan itti aansuudhaan hawwiis hin tuqinaan kala san jiraatan jireenya jiraa lafarratti. Dabalataanoo narraa dubbattanis dhiiftanis gadis nan qabsu oliin nan qaasu na guddisa malee omaayyuu birqii miti maallaqoote immoo ofii kan kootii kan hin dhabe kalas dhumate alhamdulillah guyyaa borii sirkaa fudhadha maallaqoote immoo tiittokii yoo ta'e immoo utuu dhuguma mucichi sun naabanii jiraate kan isaa ta'eeti deeffachuu hin danda'u deeffadheen jira akkaawuntii kan koo dhumate kanaafuu sababa kan koos nama tokko ittiin tuqinaanii har'a isin jechuudha nama barrabbii jecha mana sana kanuma fa'i naaftanii teessee nyaatti miniqisseedha qophaa nyaattettanii naaftanii akkas godhattanii warra natti duultan si jammara jechuudha guyyaa borii miskiinatti namni duule guyyaa borii irraa argattan wallahi laazim guyyaa borii irraa argattan ishii arra ittiin waan tokko nama guddifachuu jettaa ittiin yaani beekamtee argachuu jettaa ilma namaatti hin duulin dhugaarra deemi dhugaan dhabduuti an yoo sun maal naan jettanii wallahi laazim jettiin kun ajandaa feeti oromootti taphatte yoo sin naan jettanii wallahi uuma tokko nan dinqullee wallahi nan dinqu bakka sadaqaa sana naa guuttan sadaqaa sana immoo kanas dabbii rizqii kon goone rakkifamuun immoo rabbiin biraayi waan godhuun qabu irra deebi'ee naa kennaan jennee baran akkaawuntii kon koona jalaa fudhate akkaawuntii koo bichaa nan deeffadha naa tattaafadha jedhe deeffadha akkaawuntii koo kanas kan dhumate maa inni malee mucaa yoo ta'e immoo akkaawuntii hirkaa fuuneetu mucattii waan jaallatanuuf oromoon kun maallaqa nuuf kennan akkaawuntii si deebisne jedhanii walii galan oromoon maallaqa nuuf kennitu akkaawuntii si deebisne maaf maallaqa kennitu maa isin deeffadha nufii kootiyyuu kalas dhumateera gaafa namni haaree mira keessa galu isii dubbii ijoo sana bichitii waraabbattanii ittiin hin fiiginaa nama hubadhaa malee diina yoo ta'e immoo ofirraan qoladhaa homaa rakkoon qabu akkaawuntii yoo ta'e immoo akkaawuntiin koo kana kunuunsa kana deeffadhee jira akkaawuntii lamaffaan kana yoo fudhattee fudhadhu nan galchu anaan 400 birqii miti oromoo goote ammas kana oromoo 400 na galchiti argitee nama diina qabattu hin duulin yoo siitee jajjabeessi malee Umateera sababa kan koos nama ofiisaatti jireenya isaa jiraatu hin tuqinaa ofirraa gattaa alammaa jechuudha amma mana silaatti jechuudha maatii akkasitti nafaana cannaqamtee jechuudha lubbuu kan koo baasuudha gaafa sana mana bantee rabbii wajjin nafaana cannaqamteetti na aarsitan jechuudha alammaa na jala dubbattu muuyitiin irratti qabdu na hubattan maalis ni godha reeyaan akkaawuntii qo'atamnaan malee maallaqa jammarramne akkaawuntii fudhannan maallaqa keelleen fudhata rakkoo miti kun